Gaafii cimaa deebistee kanaaf qabxii 5 qabdaa na yaadachiisi booda siif hin guutaa. Hai nama tuffata siyamu jiraami. Hai osoo siyamu deemta nama tuffata. Annama hin tuffatu. Hoggumee qaansitti himi. Awwaan ati odeessitu kanaafis yeroo hin qabu. Annama barnoota irra jiru kaayyoon qaba. Hai an barnoota barachuu dadhabee bar. Maaf siin gallisa? Hai jaalaltii ana qofarraan baate. Wanti hundi yeroo qabu. Ammaaf wani nan jaaladhu daftara khiyyaa fi qalama khiyya qof mee akka obboleessa khiyyaatti waa siif himu. Mee maal naa himta? Nuti wanni mana barnootaa dhufneef barnoota qofaaf. Amma ati wanni jaalachuu qabdu barnoota khiyya qof. Kaayyoo qabaadhu barnoota khiyya jabaadhu. Jaalalti saalaa garuu sirraan deetu. Gaafa kaayyoo ta'e galmaan geesse waa hunda itti dhaqqabdu. Ilaalcha akkana sammuu kee keessa yoo qabaattu taate mana qaraatii kana deebitee kan qaraade sammuu itti himuu qabdee. Barnoonni keenya guyyaa har'aan tanaa asumarratti xumurama. Mee har'a barattuu dassuun eessitti haftee? Barsa har'aan tanaa hin dhufne. Wallahi lubbutti addeessee bar. Isiin taatu barnoota sii malee waan akkanarraa quban qabdu. Isaa taatu immoo jaalalatii yaqeebaltu malee abadan jechuu jira. Isiin amma soddoma isaatiif mana barnoota raafte? Yoo haaya na jechuu baatte mana barumsaa kanan barattu ogguu joono. Warra sitti maani manni duba? Obboleeyyan gurguddaa ni qabdi. Sababa xiyyatti akka badii keessa seenan hin barbaadu jetteeti. Inni obboleeyyan dhalaa jennalanni? Obboleeyyan dhalaa afur qabaa'u. Kutaa teenya kursii durarra tateessu obboleeytii isaatiiyu. Ayyaama? Akkas taanaan na dhiisi. Waan godhunaa beekaa. Maal godhuuf? Eenyu khasdu bade eenyu khalqa bas laakin eenyu Kamalin teena dhiis. eenyu inni khon nagar simee man undem khayit undem Hedduu siyaartii rashaadii keenya. hai akkamitti naarsin ayaan Na jaalatti iddaanii obboleessa ta'e. hai akkamitti sin jaalanne namni si tuqee jechuun bar nama agartu ta'e tuqee jechuudha bar khayiti mee amma nagarsiisi biyya laaqeetiin jedhee dura si garsiisa Akkas taatu kunoo namni na ta'e. hai ayaan namni si dheenyu Dhagee yaa rashaadii keenya namni akkanatti roodisuu ni barbaadda. akkamitti barbaada Waan obboleettii heetirratti akka raawwatamu hin feene obboleettii namaarratti maaliif raawwata? Mee isiin tun lammiteetiin yoo kana jaalatu taate dastuu dhifama gaafadhu. Lammadaas akka ittiin deebine waa tanaa gala. dastuu dhugaanii si balleesse wallahi dhifama naa godhe hanqam takka hanqaan sirroorru si jiru amman tana naaf gale har'a booda dastuu fi ayyaan jechuun ija tiyya ta mirgaatii fi ta bitaa jechuudha akka takkattiin si ilaala. Atummaan barnoota keetii jabaadhu kaayyoo keetii irratti xiyyeeffadhu. Gaafa barnoota kee fixxetti yoo rabbii waliin nuuf qoode garuu sirraan dhaqu. Dhiibbaalee saalaa barattootaa dubartootaa irratti raawwatamu.